Jirra jirtu kabajamtoota dhageeffatoota sagantaa keenyaa kun sagantaa dubartootaatiin. Tubaga sagantaa dubartoota guyyaa har'aatiin miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamu hambisuudhaaf qaamoleen seeraatii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu adda addaa bifa kamiin qindoomina uumanii hojjechaa akka jiran laalchisee agabaasan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan godina Harargee dhihaa aanaa shanan dhugoo miseensa waajjira poolisii aanichaa dubbisuudhaan yaada nu erge jalqaba irratti isiniif dhiheessuu barbaanne hanga xumuraatti nu faana turaan hordofan afeerraa keenya taham. Mimi maqaan keessanii? Maqaan kiyya Rumiyaa Mahammad Umareetiin Jaamaa, gulantaan kiyya Saajin Olaanaadha. Gaheen hojii kiyyaa dhimma dubartii fi daa'immanii waajjira poolisiiti. Mee yakkoota dubartii fi daa'imman irratti gahuu hambisuudhaaf maaltu hojjetamu jira akka waajjira poolisiitti? Yakkoota dubartii fi daa'imman irra gahuu hambisuuf araddoota jiranii fi zooniilee jiran adda baasnee gabbuunee hubannoo bal'aa hawaasaaf kennuudhaan yakki kun akka raawwatamu hawaasa bal'aa qabsiisaa hubannoo amma kannaafi kan jiru ta'uu yakkoota umurii malee heerumsiisuutii fi kanaan wal qabatee mana barumsaa jiran irratti haayiskuulii irraa jalqabee haga mana barumsaa gadii jiranitti deemnee mana barumsaa jiran dhimma dubartii fi daa'immanii aanaa waliin ta'uudhaan abbaa alangaa waliin ta'uudhaan miidhaan kun akka raawwatamne mana barumsaa hundarra deemnee hubannoo kennuutti kan jiru ta'uu akka aanaa kanaatti umurii malee heerumsiisuu kan xiqqeessine ta'uusaa jechuudha. Egaa aanaa kana dhufne umrii malee heerumsiisuun mana barumsaa hundarra deemnee waan hubannoo kennineef umrii malee heerumsiisuun kan xiqqaate ta'uusaati. Yakkoota dubartoota irra raawwataman fakkeenyaaf fuudha irratti nama raawwate karaa seeraa dhaleessinee adabbii isaa fi isiilleen akka harkatan kan taasifne ni jira. Ammallee sagaggaalummaa wal qabatee yakkoota dubartii osoo haadha manaa qabanii gabbee dhiirri alatti sagaggaalummaa dubartii hojii dalaguu wajjin wal qabatee murtee hidhaa ji'a jahaa isaan lamaan irratti kan murteessifnee jirru ta'uusaa kanumaan wal qabatee qaama miidhamaa fi yakkoota jiran hundarratti gabbobbaanee abbaa alangaa fi dhimma dubartii waliin ta'uudhaan yakkoonni kun akka deebi'ee hin raawwatamne kan uummata barsiisaa jiru ta'uu karaa seeraanitiinis tarkaanfiin bareedaan fudhatamee namni akka irraa baratu ka godhaa jiru ta'uu isaatii akka waajjira. Meeqa akka aanaa kanatti yakkoonni keessattuu dubartoota irra gahanii wal qabatee yakkoonni baay'een hojjetaman yakkoota akkamii akka aanaa kanatti? Yakkoonni baay'een hojjetaman fakkeenyaaf asii akka baay'atu fuudha irratti barana 8 raawwatamee haga ji'a 9 kanatti jechuudha. 8 irraa 6 murteedha 2 beellamarraa qabna akkanatti irratti hojjechaa jirra jechuudha. Mee keessattuu dubartoonni mirga isaanii dhufaa falmachuudhaaf hubannoo akkam fa'aa qaban baadiyyaa fa'aa keessatti? Dubartoonni yeroo abbaa manaatiin miidhaman akkana dura waajjira poolisiituu dhufanii himachuun beekanii amma garuu eega gabbuunee hubannoo bal'aa kennineef karaa mana murtiitiin illee akka xabaqaa dubartii gargaaru wajjin wal qunnamsiifnee qabeenya siitti irratti illee akka abbaa taatu karaa mana murtiitiin illee ka deeggaraa jiru ta'uu cinaa dhaabbannee waajjira keenya illee dur kan sodaatan ta'uu amma immoo dhimmi dubartii waajjira poolisii ni jirti qorattuun ni jirti dhiira wajjin illee akka waliin qunnamne dubartiin qoftiin akka isaan tajaajiltutti godhamee fi akkasii dubartiin amma if bartee yakkoota isirra gahee hunda qolattee karaa waajjira poolisii mana murtii dhuftee kan himattee mirgasii falmachaa jirtu ta'uu isaati akka aanaa keenyaatti jechuudha. Mee qindoominni hojii isin keessattuu waajjira dhimma dubartii aanaa wajjin qabdan maal fakkaata? Waajjira dhimma dubartii aanaa wajjin nuti qindoomina bal'aa qabna. Yeroo hunda walitti dhufnee mari'annaa baadiyyaa zoonii qabannee araddaa qabannee abbaa alangaa fudhannee adda baaneen beenu hojii kana waliin tarkaanfachiisaa jirra jechuu barbaadeeti akka aanaa kanaatti jechuudha. Qindoomina bal'aa qabna abbaa alangaa wajjin dhimma dubartii wajjin waajjira poolisii wajjin taanee gabbuunee uummata keenya barsiisuu irratti xiyyeeffannaan keenya adabsiisuu osoo hin ta'in uummata keenya barsiisuudha waan ta'eef dabree hojjetame garuu karaa seeraa kan dhaleessaa jiru ta'uu isaati. San caalaan irra filatamaan immoo kan uummata keenya hubannoo bal'aa yakkaa wanni kun yakkaan nama akka adabsiisu
ummata keenya kan barsiisaa jiru ta'uu isaati qindoominni keenya haalaan bareedaadha dhimma dubartii aanaa wajjin qaama olii dhufuu qabu nu hunda wajjin olii dhufnee mari'annee hojii kanarra kan bobba'aa jiru ta'uu isaati. Bal'inaan irratti hojjechuudhaaf wantoonni gufuu sitti aanfaan jira. Mee deeggarsi garaagaraa taasifamaa jira. Deeggarsi garaagaraa yaa'u aanaa kanatti hedduu wanni nama deeggaramu hin jiru waan ta'eef jecha nuti gizee baadiyyaa gabbobba'anullee takkaa dirgoollee waan adda addaa nama gaafannee hin beeknu minduma keenyaan matooraas ifumaaf irraa kafallee kan gabbuunee uummata kana tajaajilaa jiru ta'uu isaatii jechuudha. Egaa mee namoonni tokko tokko yeroo hojii hojjetan fa'aa harka namaa fa'aa ilaaluu jira. Fakkeenyaaf yeroo wayii takka dubartii takka harka dubbisaatiin ture waajjira araddaa baabiftuu irratti na fakkaatee dubartiin sanii abbaan araddaa dubartii san qabee dhaleessuudhaaf na didee jettee abbaa manaa isii himatee turte dhimma dubartii irratti qabee naa dhaleessuu didee mee wanta kana akkamitti hordofuu jirtu? Nuti yaa'u yoo waraqaan barreeffamtee abbaan manaa akka dhalaa'uuf waraqaa amma nutis ni barreessina. Yeroo waraqaa waajjira dhimma dubartii irraayis nu biraayis gizee gabbarraa'eef miiloo humnaa ol gaafachuun ni mul'ata iddoo takka takkatti yaa'u jechuudha. Nuti immoo araddaa dhaluu taatetti ifii keenyaa gabbuunee waa takka malee kan shakkamaa san dubartoota dhaleessaa jiru ta'uu isaati jechuudha akka waajjira keenyaatti. Araddaa fagoo immoo waajjira paartii waliin mari'annee abbaa araddaa saniirra bilbilchiisne akka inni dhaleessuuf kan taasisaa isaanii hojii aanaa wajjis wal dubbisaa kan hojjechaa jiru ta'uu isaati akka aanaa kanaatti. Mee akka waliigalatti ergaan isin dubartootaaf illee qabdan aanaaf illee qabdan jiraatu. Nuti yaa'u uummanni aanaa kana aanaan kun bu'aa fi bahii qaba. Gaaraa yaa'u uummata kana wanni jennuun nuti yaa'u yakkoonni kun akka isaan irratti raawwatamne akka ofirraa hambisuu danda'an qaamuma araddaa gabbobboo hunda isaanii wajjinuu mari'annee dubartiin kun akka if beeytee daa'imman irratti akka miidhaan hin gaggeeffamne namni kaabineetii araddaa gabbobboo illee akka uummata kanaaf hubannoo gahaa kennuuf iddoo nuti dhaquu hin dandeenyellee yoo ka jiraatu ta'e jechuu barbaadeeti. Yaa'u hagaas jirrutti nuti isaaniif banaadha. Bakka bal'aa qabnaa fi uummata kanaa fi yakka kana hambisuuf garuu kutannoodhaan kan hojjennu ta'uu isaati. Ergaa isiniif galatooma. Galatooma isinillee. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo godina Harargee dhihaa aanaa shanan dhugootti miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamu hambisuudhaaf hojiin gama waajjira poolisaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu adda addaatiin hojjetamaa jiru gabaabaadhumatti kan amma dhaggeeffattan kana fakkaatan. Hojiin kun ammoo kan akka laayyootti ilaalamu ta'uu hin qabu jenna. Kana caalaa hojjetamuutu irra jiraata jechuu barbaanneeti. Mee ammaas sirba tokko isinaaf irreeti qabiyyee lammaffaa arraaf jennee walitti qindeeffannetti isin dabarsina. Ammallee turtiin keessan sagantaa dubartoota raadiyoo Itoophiyaa damee Hararraa dabraa jiru waliin haa ta'u jennam.